Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam nagaha isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota Oroom Saamsang jechuudha. Egaa viidiyoo tana keessatti kan inni isin agarsiisu WhatsAppin dhiheenya kana waan haarawaa waan nuuf fidanii qaba. Namoonni hedduulleen itti fayyadamaa hin jirani kan itti fayyadaman illee ni jiru. Innis maal yoo jettan WhatsApp irratti jechuudha barreeffamoota barreessinu haala kanaan jechuudha qalama furdaadhaan yoo barreessuu feene haala itti barreessuun akkasuma barreeffama xiqqoo ciisee jiru akkasuma barreeffama barreessine irra sarara butuu yoo feene ammallee qalama qaqallaadhaan barreeffama xiqqoo walirraa fagaatee jiru jechuudha. Kanneen afurannan jechuudha inni jalqabaa isuma kanaan dura itti fayyadamnu kan kanaa gadi afurannan irratti nuuf dabalamee jira jechuudha. Egaa warroonni barreeffama dheeraa barreessitan fakkeenyaaf mata duree isaadha qalama isa furdaa kanaan barreessuudhaan bakka irra buutuu feetanis irra buutuudhaan kanneen afuran keessaa kan barbaadaniin barreeffama dheeraa yogguu barreessitan bakka barbaadan irratti galchuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessu jechuudha. Karaan isaatis baay'ee salphaa kan ta'edha. Proogiraama tokkollee nu barbaachisu. Asuma WhatsApp keessa teenye yogguu barreeffama barreessuuf keyboardii bananne jechuudha. Asirratti jechuudha fakkeenyaaf jalqaba barreeffama isaa qalama furdaan barreeffame kana barreessuu yoo feene jalqaba mallattoo urjii tana galchina jechuudha. San booda barreeffama barbaanne barreessina jechuudha. Fakkeenyaaf eefaa haala kanaan barreeffamicha barreessine ammallee osoo irraa hin hiisin jechuudha walitti maxxansineeti urjii tana bira keenya jechuudha. San booda haala kanaan Oroom Saamsang tutorial kan jedhu kun qalama furdaadhaan nu barraahaa jechuudha. Yogguu erginu urjiin silatti dhumaa fi jalqabarra goonee turre biraa baddii jechuudha. Itti aansuudhaan barreeffama xiqqoo gara mirgarra ciisee jiru kana jechuudha. Kana barreessuu yoo feetan asitti hir'isuu yookaan sarara xiqqoo jechuudha. Sarara xiqqoo tana ni galchitu. San booda barreeffama barbaadan ni barreessitu jechuudha. Yogguu haala kanaan barreeffama barreessitan osoo irraa hin fageessin jechuudha walitti maxxansuudhaan sararuma sila jalqaba barreessitan tana barreessitu jechuudha. San booda haala kanaan barreeffamichi gama tokkotti ciisa jechuudha. Yogguu erginu mallattoon sararri xiqqoon sila jalqabaa fi dhumarra goonee turre biraa baddi jechuudha. Itti aansuudhaan barreeffama amma sararri irra butamee jiru kana barreessuu yoo feetan asitti jechuudha sarara olii fi gadi dabdee jettu tana ni tuqtu. San booda barreeffama barbaadanii barreessitu. Haala kanaan barreeffama barreessitanii osoo irraa hin hiisin jechuudha. Itti maxxansitanii sararuma tana galchitu jechuudha. San booda haala kanaan irra butama jechuudha. Yogguu ergine inni sila jalqabaa fi dhumarra goonee turre biraa badaa jechuudha. Dhuma irratti isa qalama qaqallaan barraa'e xiqqoo walirraa faffagaatee jiru kana barreessuu yoo feetan asitti jechuudha tuqaa olirra jirtu ani maqaa isin beeku waan hundaafuu ishii tana jechuudha yeroo sadii ni barreessitu. San booda barreeffama barbaadan itti galchitu jechuudha. Osoo walirraa hin fageessin deebitanii isuma sila jalqabarra gootan tana yeroo sadi gootu jechuudha. San booda haala kanaan barreeffamichi xiqqoo walirraa faffagaataa jechuudha. Yogguu erginu tuqaan sila dhumaa fi jalqabarra goonee turre biraa badaa jechuudha. Egaa haala kanaan barreeffamoota dhedheeraa yogguu barreessinu keessa bakka namni sirriitti dubbisuu qaba jennu yookaan mata duree isaadha yookaan yogguu sarara haarawaa irratti deebinu lakkoofsa bakka lakkoofsaa fa'aa wanta kana jechuudha qalama furdaa afaan goone bakka irra butamuu qabu irra bunne haala nutti toleen itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Akka irraa barattan abdiin qaba jechuudha. Waan hordoftaniif galatooma nagaan tura.